dalagaa inni dalageeffamuu akka nama tokkootitti anini waan jiru kana haqiiqaa jiru jala sararree ittimnee jirra sirrii miti jenne nuti nama warra shayxaanaa wal dhiibuu miti jennee jala sararree ittimnee jirra adeemsi kee sirrii miti sin fakkaatu sin madaalu nama kayriin isa himte hamtuun isa himuu sirraa hin malu yoo ta'ellee namni biroo qaamni biroo haaluu qaba jennee waan kanatti himnee jirra kanaaf amma wanni nuti lafa keenya Haydar kennas akkasuma Aboodarri illee hadha booda namni yoo rakkoo qabaate lafarratti hayyuu garagaraa biratti himatuun alatti social media irratti yoo ol bahee kawaa maxxansu taate yoo kawaa horaabu taate sun nama hawaasa keenna adda diigu nama summi ummata keenna keessa darbee ijaarama hawaasa keennaan barbaanne jennee jala sararree lafa kennee jirra hayyoota waliin illee dubbanne ka isaa ta'e nu fudhata kadidellee lakki jedheetumaan waan jiru ifatti nutti dubbata kanaaf nuti maqaa diinii himannee ulamaa'i uf keessa kennee namoota akka doktora kennaa ka akka ustaada kennaa Sheekh Riyaadi namoonni kunniin bootaa jirutti yoo akkuma Hajjasan Ali wale jedhe adeeransan hayyuu tokkoon hawaasa ijaaramu argine ka ufi hayyuun jiru hawaasa diigamullee rabbi nutti fide jechaasa yoo taate malee nuti sadarkaa kana keessatti nama loluu miti kanaaf gama Haydar Abdii bilisummaatiif Abu Zarri illee wanni isin haasoftaniif wanni isin possottan gonkumaa isin madaalu adeemsi sun sirrii miti biraa galaati dhiifama waan daladdan keessatti obboleessa kenna Abdii nu gaafadhaa jecha isinirraa barbaada Abdii kennas ni jaalanna obboleessa kenna obboleessa qabnu keessaallee ka kunuunsa barbaadu dhalattuudha waan taateef akkasuma ammallee nama dhallee qaamni isaa miidhamee waan jiru kana keessatti kunuunsatti hajamu islaamummaatti dhufutti kunuunsa hajama fayyaa isaa dhabuu keessatti qormaata isarra gaheef kunuunsatti hajamu lachuttuu kana ta'ee osoo jiru waan argame obsee akkuma kaleessa obsisan eeganaa nuun gaatutu ture malee wanni kun Haydariif ebaluuf jedhee wantoota mallaqa tiraansfarii ta'e kasanuu fedhii ofii irratti ta'e waan kaleessa kallattii kamiinuu tolaa walii dalagan san deebisaniituma waan sammattan sun sitti gama kanaan hin gammannelle waan kana sirrii hin dalagnelle dhiisi jenneeni adeemsisuun sirrii miti jedhee odoo ani hin dubbisiniin dura aninuu waan fedhe abbaan fedhe maqaa kiyya haa kaasu ani eeganaa obsutu mala hawaasa abbaanaa ta'e ka haadhanaa ta'e kamataa irratti na baatee dhibee keena waliin dhibame sallaaluu qaba waan sammaxxansuu san itti uflaalee jira jedhee dura inumaayyuu barreeffama biroo barreesse walumaa galatti ammoo waan kana ammallee afaaniin nu dubbattan ammoonni nu barbaannu maali hundi namni rabbii isaa sodaatu namni hawaasni kiyya haa ijaaramu jedhu namni uflaaluu dhiisee hawaasa isaa laalu maaliif namni kun gamana godha jidduu lamaanitti eeganaa zanni waliin badaa namni rabbii kiyya sodaadhaa jedhu namni hawaasa kiyya ni ijaaraa jedhu namni yoo miidhamellee rabbirraa mindaa barbaada duniyaatti wanni ani barbaada deemu hin jiru jedhu waan qara maxxanse guutuu social media irraa kaasee haasawa bareedaa ani ammallee wali araaramnee jirra waan qalbii nama rabbi amanee fayyisu social media irratti nu barreesse karaa kanaan ummata kana ijaaruuf dhufne waan kana Abu Darriin argatu dhabe malee namoota marattu himeera obboleessa keenya Haydariin illee waan kana yaadanii fudhadhallee jedheera ammallee nu dubbata wanni nu haasawa barbaannu an akkana ta'ee waan akkasiitiif akkana ta'ee sababa akkana wanni nu barbaannu tokko hin jiru waan ulamaa'iin hayyuun islaamaa murteesse fuudhe waan qara maxxanse ni kaasa obboleessa kiyya dhiifama gaafadha tana sarraa barbaada akkasuma Abu Darri illee ani waan haasawee fi waan dalage keessatti illee peejii kiyarraa ni kaasa waan miidheef obboleessi kee dhiifama gaafadha kana qofa obboleessi kee Abdiin illee waan social media irra maxxanseessan ni kaasa eegana ammallee hawaasa kee kazanii natti badee fi obboleeyyuu kiyyallee ka qalbii cabsee dhiifama ni gaafadha kana booda achiin booda akkamitti ammoo fuuldura waliin deemna eeganaa ka waliin haasofnu ta'a wanni nu dhufneen taana namni hunduu
namni hundu kiiloon isii walaa caaltu malee sooshaal miidiyaa irratti wal baasuun isa hin madaalu bu'aa duniyaallee hin qabu ta'aakiraallee hin qabu hawaan hawaasni kiyyallee qabutu tanaa miti hawaasni kiyya yoo rakkoonillee jiraate hayyuu wal gahata yoo hanqoonillee jiraate hayyuu wal qabatu tunurraa bareeda malee hadda sooshaal miidiyaa irratti ol baafnee haasa'uun gonkuma nun fakkaatullee nun madaalullee tana nurraa fudhatu haasawa daqiiqaa takkaa lama bazzii gabbaa bazzaa wottaan feenu daqiiqaa jiru walitti himnaa doktor Asliikiya tana qalbii keessan naa fudhatta akkasitti dhufeeni waan sirraahuu fi waan dabalamuu qabu itti naa dabalta akkasumas ustaadni kennallee kanaan dhufee tana sinirraa dhaga'uu barbaannaa waan hafee doktor Aslii fi ustaadni kennatti nu haa dabalanii yaada tana ummata irraa dhageenne ummata kenna sufnee dhaamsana si haa jiru dhaamnee ijaarama kenna addunyaan haa dhageettuu gargar galuudhaaf barbaannaa itti nuuf uftan. Barakallahu fiikum dubbiin taphatii olamaonni kenna osoo nun tuffatin nu kabajanii namaan nu qixxeessitanii nuhi waan beeyne kana bira dhufuu keessaniif jalqabaratti hundi keessan galatooma hawaasni bal'aan Oromoo as jala jirtanillee warroonni amantii garaagaraa qabdaniif uummanni keenya keessaa hundi keessan galatooma ulfaadha rabbi isin haa kabaju dubbiin nama beekaa biratti nama dhibdi anama waan jedhu hin qabu garuu immoo akka nama miidiyaa kanarra jiru tokkotti ani keessatti waan na hubatuu qabdan isin amma warri walitti qirjedhellee warri iji shakkiitti walloltan yoo jiraattan anama wallahi kama dhugaatitti jibbaa nama kamilleen qabu hundi isaanitu kiyyaa immootu waa'ee keessanillee waa'ee abdillee ka heeydarillee ka abaazarillee waan kanarraa wanni ani beeku takka hin jiru namni keessan abdiin takka walii barreessine hin beeynu anaaf heeydarillee akkasuma abaazarriin yeroo tokko tokkoon singiliidha shamarran mana kee kana oolan keessaa takka shari'aan mana naafidi sanuu waan guyyaa shan jahan geenne rakkina singilummaa isaanii hin sobu walii barreessina takka hamaa nama walitti kaafneen beeynu yeroo tokko tokko dhaabbata isaanii promoot godhachuu waan barbaadanii fi yeroo gastillee yeroo keessallee waa'ee sultaan alkayrii natti hin dubbatanii sanuu samoonii mucaa wayii makkatti jalaa bade san waliin haasofne karaa kanan akkatti hubadha amma fakkeenyaaf xiqqashoo gizee garii haasofni kiyyaa oolu badaa wayii waan kiyya asirratti ebalu dubbate maal waan akkasii san wallaahi anka gadhee isinitti hima namni tokko hamaa abdillee gaarii abdillee hamaa heeydarillee gaarii heeydarillee hamaa abaazarillee hamaa heeydarillee abaazarillee namni natti hima hin jiru gaarummaa keessanillee natti hima hin jiru gaarummaa keessanillee waa hundaa ollaanii maratti waliin agarraa karaa kanaan hubadhaa shakkii keessa aslii bira eenyu dura keessa dubbiin kaka'oo jiraatiif anumaan duuba waliin bufattanii waan fidellee shayxaanuma fidee kayrimaa fi dubbiin gariin sharrii fakkaatte kayrii taati akira dubbii isii rabbi kayrii haa godhu kanuma jechuu barbaadaani baabaa sheerrii haadhimoo doktor Abdurrahmaanii kenninaree carraa akka ol ga'u eenyu kennina kenna barakallahu fiikum boodarratti dabalaan illee eenyu carraan baabaa sheerrii haadhi ميوتر جيرتان بابا جزاكم الله خيرا الفار